nagati beke panorobo oti moto tati yo moti kabati afana nagati beke panorobo oti moto tati 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 Tole, erga akkas jennate ajannuuti gaa amma qubeen kun kalaqamee hajennu. Qubee kanaan waa tokko barreessuu hin dandeessaa fakkeenyaaf maqaa koo maqaa kee beekan jettee barreessuu dandeesseettaa Muhammad yookiin immoo Bulchaa jettee barreessuu dandeesseettaa? Nan barreessa. Kitaaba yoo barreessuu jalqabeetan ture mucaa kootu bishaan keessatti na jalaa gatte malee. Akka kitaaba wayii barreessee pirezentii godhuudhaaf yaalee ture. Garuu gaaf tokko mucaan fuutee bishaan keessatti dubbina jalaa gootee achumaan abdii kutadhee dhaabe. Malee hin barreeffama maaliif kanaaf hojjetame. Akka ati feetetti barreessuu dandeenya. Maqaa abbaa feete waan kitaaba feete waan isaayyuu yoo ati irra teessee barachuudhaaf teesse ji'a 3 keessatti dubbisuudhaaf fi barreessuu dandeessa. Amma gaa elaa isa kam akkan gargaaramu hin beeku Bulchaa moo Muhammadiin gargaaramu laata? Bulchaa wayya. Tole obbo Bulchaa amma afaan waan bal'aadha. Waa'ee afaanii egaa atis waggaa hamma kana erga irratti dadhabdee hamma akka nama dadhabsiisu beekta. Barreeffamni sirni barreessuu isaatii jecha kaasee amma fakkeenyaaf birsa garraa dura qubee lakkoofnaa qubee lakkoofnee kaane fakkeenyaaf warri faranjii aaruma barsiisuudhaaf aappil jettee daa'ima barsiiftii nummoo a jenne abbaa jennaa ajennu. Egaa sanaa kaastee gaalee ciroo mafrees kloos warra jennu kana sentence paragraaf hima raakaanee keeyyata achii booda immoo barruu yookaan passage then for the book jechaadha. Amma kitaaba ittiin barreessuutti ga'uu keessatti ifaajii guddaa barbaachisuu danda'a kun saayinsii sanaaf lafaa qabaachuu qabda. Fakkeenyaaf afaan tokko yeroo hojiirra oolu saayinsiin sana ittiin hojjetu fakkeenyaaf afaan salphaa miti. Kutaa tokko ka'anii amma yuunivarsiitiitti qorannoo adda addaa amma ittiin hojjetanitti deema. Miti akka itti gaafa waa'een afaanii sii dhufu yookiin afaan kun hojiirra oola qubeen kun gaafa jettee uumtu kanadha. Kanaaf egaa kana keessatti kalaquu kana keessatti maaltu na mudata jettee lafa keessatti kan akkamittan hojiirra oolshaa jettee kanaaf itti qophoofteettaa haa jennu nama miidiyaa kooti kan si gaafataa jiru. Bor miidiyaan baay'ee cimaan investigative ta'e tokko yoo gadi fageenyaan dhimma kanarratti si gaafachuudhaaf si wajjin haasaa godhee waan isaan si gaafatan sanaaf deebii lafaa qabda. Kuni depende akka waan isaan gaafatani ka waan isaan na gaafatan sana akkuma sanatti deebisuu fi danda'a. Maaliif qubee kana yeroon uumu akka rakkina uumu yookaan immoo akka rakkoo ta'uuf akka baratamne akka cimaa ta'u ta'ee akka ta'u otoo hin ta'in akka salphaa ta'ee ijoolleenis dafanii akka barataniif namis kan barachuu barbaade sun akka dafee galuuf maaliif akkaataan itti barreeffamu waa baay'ee sin barbaachisu. Maaliif dubbachiistonni waan hundaa jedhu. Waan ati dabalii amma cimdii kan jedhamu kan yoo barreessitu Ingilizii keessatti cimdii sin barbaachisu. Wanuma tokko gooteetu dubbachiistuu irra gootaa sun hundumtuu waa baay'ee fagoo deemuun barbaadu. Waan isaan na gaafachuu danda'an maaliif qubee kana uumu ta'e gatii ani paatrootik ta'e gatii ani qubee sana jaaladhuudhaan yoo akkamitti fudhatamuu danda'an wal biyya nuti keessa jirru kanatti haalli isaa baay'ee cimaadha. Fudhatamuu danda'a yookaan bilook ta'uu danda'a akkuma kanaan dura godhame. Yoo fudhatame immoo haala biyya sanaatii wajjin seera biyya sanaatii wajjin heera biyya sanaatii wajjin yoo adabti fudhatame keessa lixee sabni immoo kan kooti jedhee yoo ofitti qabee barachuu jalqabe sana akka fudhatametti yaada sabnis akka jaalattetti yaadaani gara kooti. Maaliif waan tokko yoo uumtu sabni yoo siif jaalate
waan ati goote sun haqaan goote suni hojiirra abjuun kee firfii ta'e jechuudha. Tole. Galatoomii. Gaafa qubeen kun sii dhufu amma argitee wanti tokko gaafa qubeen kun sii dhufu waa ilaaltee moo sammuu kee keessatti wanta sana argite leetalii sana akka ammaa jennu arga yaadaatiin wanti ati sammuu kee keessatti amma fakkeenyaaf yeroo ani jedhu aatu dhufee sammuu koo keessa jira fiichariin sun jira. Abbaa yeroo jedhu baabaa lama godheen akkanitti aansee barreessu sammuu koo keessatti physical representationin tokko jira wanti ani ilaalaa jiru namni ilaalaa hin jiru ta'a. Akkuma kana yeroo qubee kana gara kanatti fiddu fakkeenyaaf qubeewwan kan kee egaa maqaan isaa qubee bilisummaa afaan oromooti dudduuba keetiillee jira amma akkuma kanas kunoo asirraa iskiriinii kanarra kaa'aa deemna daawwattoota keenyaati. Qubee afaan oromoo laayii yookaan immoo qubee akkamittiin kun sii dhufee darbee immoo erga gaafa wanti kun sii dhufeeti qorumsi qormaan yookiin challenges kan jennu obstacles haa jennu wanti si mudate jira yaada kana namaan geessee yookiin miidiyaadhaan geessee si harkatti didamee yookaan wanta akkasii jira. Jabalqabaan akkaataan itti fide akkaataa itti dhalate akkuma siin jedhee biyya keessa. Waan biraa ilaaltee waan biraa kompaar godhuu hin dandeessu yeroo sanatti carraanis hin jiru biyya keenya keessatti. Mana barumsaa tokko yoo dhaqxee laayibiraariinis gaariinis hin jiru bakka itti dhaqxee ilaaltu bakka itti argitee waa tokko argitee kanarraa koppii gootee kan hin jiru takkallee yeroo sanatti hundi yeroo keessanitti malee yeroo keenyatti waan akkasii hin jiru. Maaliifi nuti kan barannu waan barsiisaan tokko harkaa qaburraa kan inni boordi irratti barreessirraa isuma baranna malee waan biraa kan itti fayyadamnu hin jiru. Kitaabni gurguddaanis hin jiru kanumatti fayyadamne hanga haa iskuulii gaanii achirra hundumtuu aga yuunivarsiitii gaanii xinnoo kitaaba tokko argatanii isatti fayyadamu malee. Waan irraa itti fayyadamtee irraa koppii gootee yookaan immoo wal fakkeessitee hojjettu takka illee jiru. Ani kan baree eega biyya alaa dhufeedha. Hundumtuu kan jiru biyya alaatti. Waan ani sammuu keessa dhufe suni fiilmii irratti illee argine ani hin beeku. Fiilmii sana ijoollee baay'ee ijoollee ture. Mana barumsaa keessa ture. Manni barumsaa sun immoo magaalaa irraa baay'ee fagoodha. Beektaa Sigaamiidhaa Taadhaqxoorsuuf akka jedhamu. Sirrii. Achi ture. Innis Buraayyuu keessa jira. Kiiloomeetira 30 shaggalarraa kan fagaatu. Gafarsaa achi darbeeti beektamanii. Achi ture. Magaalaa dhufteetu carraa sana argattee waa tokko barachuullee hin dandeessu. Arguullee kitaaba barbaaduullee hin dandeessu. Hanga sana immoo hin dandeenyu. Maaliif ani orphanage keessa ture. Akkuma gatii abbaa kootii fi waggaa 5 addaan baane akka tasaa ta'ee gara bulgaa kanatti na butanii fudhanii horii na eegsisuu fi horii Amaaraa. Achuma dargii shiftoota tokko takka ta'aa otoo dhumanii nu gaafatanii ijoollee 3 turre achirraa nu fidanii achitti mana barumsaa isaatti nu galchan. Mana barumsaa sanaa kan ani jalqabe hanga gara lolaatitti deemee yaadni kunaan dhufe kanuma kan jechuu danda'u. Fayyaa ta'e. Afaan meeqa dandeessa bulchaa yeroo ammaa kana afaan Oromoo amma na wajjiniin dubbatu. Afaan Oromoo sirriitti barreessitaa gama. Afaan Oromoo hin baranne ani qubee hin baranne. Ofumaa kiyyaan yaada caccabseetan barreessa malee hin baranne. Maal jiru amma ani yeroo jalqabaaf meesenjarii feesbuukiitiin asi wal quunnamne isa keessatti dogoggora tokkoyyuu hin qabdu. Dogoggora qubee afaan Oromoo hin qabdu sirriitti barreessita. Qubee afaan Gatii haasa'uuf taata akkaataa itti haasoftetti barreessu malee afaan Oromoo akkuma beektamti foneetik gatee ta'ee fi isuma yaada sammuu kee keessatti akkasumatti barreessita malee ani qubeen baranne yoo qubeen isin malee anaa miti yeroo qubee jenereeshinii qubee isin ani hin beeku qubee maal akka ta'e kanaafuu jedhanii qubee gatiin beeknee fi kanaafuu uume kana qubee waan jedhamu hin beeku. Tole baay'ee fayyaa ta'e walumaa galatti afaan meeqa dandeessa? Afaan gara 4 kanan. Tole afaan Oromoo, afaan Amaaraa, Ingilizii fi Ispaanish. Ispaanish ni dubbatta. Okay. Baay'ee bayeessa. Egaa qubee kana walitti qabuun gaafa gara waggaatti jijjiiramu waggaan meeqa tilmaamatti? 12. Waggaa 12 si fudhate. Egaa
gara fuulduraatti hojiirra oolchuu isaarratti, hojiirra oolmaa isaarratti waan lafaa yaadde qabdaa amma yoom hojiirra oola jettee yaadda tilmaama keetti. Gaafa Oromoon bilisoomee waan jedhu sila dubbatteetta. Amma biyya keessaa tiyoorii nama jira. Inni kaan bilisoomeera siin jedha. Inni kaan ammayyuu garbummaa keessa jirra sichi bilisoome siin jedha. Ati gareen keessa kamii yeroo kam qubeen kun hojiirra oola jettee abjootta? Isa bilisumneerra kan jedhu sana otoo achumatti dhiisnee wayya. Maaliif warri ofii sammuun isaanii ofii isaaniitii bilisumneetu nu bilisumneerra jedhan malee bilisummaa biyya keessatti waan ani hin beeku. Namni tokko waan argee natti fakkaatu. Maaliif ammas namni sabni keenya rakkoo keessa jira, sabni keenya cuucaa jala jira, sabni keenya du'a keessa jira, hidhamaa jira. Eessa bilisummaan? Bilisummaan hin jiru. Bilisummaa jechuun bakka akkuma saba hundaa, akkuma saboota hundaa biyya sana keessatti walqixxummaadhaan lafa kee irratti, mana keetitti, ardii keetii irratti akka feetii taatee jiraachuudha. Bilisummaan sana. Kanaafuu jedhe bilisummaa yeroo nuti bilisummaa baanu qubeen afaan keenyas bilisa ba'a. Qubee kana akka bilisummaa afaan sanaa goonee itti fayyadamuu dandeenyaadha. Garuu yoo carraan suni naaf kenname maaliif afaan keenyaaf ta'uu hin dandeenye jedhee hin danda'u jedheetu gaaf tokkollee yaadeen beeku. Garuu kan difficultii dadhabbiin kan jiru yoo mootummaan jiru suni afaan sanarratti qubee kanarratti dhiibbaa godhee maybe xinnoo duubatti hafuu danda'a. Garuu akka tasaa ta'ee yoo carraan xinnoon kennamee fi fudhatama argate seera sana keessatti sabni xinnoodhaan barataa deema, argaa deema, achirraa waan fudhaniif hin jiru. Salphina isaa eegaa argate akkaataa itti fayyadamu eega beekee booddee waan kan ormaa sana ofirraa gatee kan Oromoo tokkoon ilma isaatiin uumame tokko waan fudhanneef qabu. Maaliif kan Sheek Barri Sappooloo sun hin fudhamne yoo jette namni tokkollee as bahee kuni akkanatti hojjetamu, kun akkanatti dubbisamu, kun akkasitti barreeffama kan jedhe takkallee hin jiru. Otoo akkas ta'ee har'a hojiirra oolee ture. Aluun eegumas dhufee dhagge garuu ani beeku ture waa'ee qubee sana. Sheek Barri Sappooloo eenyu akka ta'e, gootonni Oromoo eenyu akka ta'ani ani ijoolleedhaan ijoollummaadhaan inni biyyaa bahe. Waa'ee Oromoo iyyuu beeku. Ani Oromoo ofiin jedhu malee Oromoo ta'uu maal akka ta'e iyyuu beeku. Kanaafuu biyya alaatti bahuun kuni baay'ee gargaarsa naaf kenne. Kan immoo ijoollummaadhaan sammuu kee keessaa qabaadhe suni waa'ee afaanii sun kan na lolchiise suni hanga xumurratti hin dhaabbadhu jedhee ta'u waggoota kana hunda irratti hojjete. Yeroo tokkollee gara waraqaa argadhee jennaan gara Faransaay illee nan deemee Jarman illee kompaarishin godhuudhaaf illee maaliif yoo kana hojjedhe kana keessatti kan biraatti wajjin walitti dhufe yoo ta'e kan ta'e jedhee kompaarishin godhu yoo wal fakkaatu kan ta'e jijjiirus qophaa'ee jira jijjiiru. Garuu biyyoota baay'ee dhaqee laalee akka Faransaay, akka Jarmanii, akka Portugaal dhaqee laabraarii isaanii keessa lixee laalee barbaadee afaan danda'uun barbaadee takka illee hin jiru. Kanaafuu jedhee kuni hin ta'a. Maaliif hin ta'a? Boru mootummaan Oromiyaa yoo fudhate afaan keenyaanis akka feenetti goonetti barreessuu danda'an hin ta'a. Ani waan tokko waan uumu tokko hin ta'u jedhee yaadee hin beeku. Negatiif waan qaban. Namni waa kalaqu dabeessa ta'uu hin qabu, hin danda'amu jechuun sirriimayyuu hin danda'amu tu jedha ta'e maaliifan yaala? Zeeroorraa ka'e maaliif kalaqa? Hin danda'ama jedheeti mitiire. Wanti guddaan dubbii bareedaa ati amma kaaste kanatti tolee kompaarizimii ilaaleera. Waliin wanti kanaan wal fakkaatu jira laatee ilaaleera. Jalqaba gaafan kalaqame sana immoo dirree adda waraanaa jira. Dirree adda waraanaatti barumsi yookiin laabireerii yookiin manni barumsaa formaal ta'e hin jiru. Achi keessatti kan kunnaa dhufe. Sana immoo kaambii keenya immoo waraana keessa hin gubanii qubee baay'een achi wannoo ta'e gaafan biyya alaa kana dhufu immoo carraa argadhee sammuu koo keessa argitee wanti sun siriyyuu abjuu sammuu kee keessaa hin banne jechaadha jira. Waan aarsi idda biqilche tokko hin dhaamu, hin du'u.
hanga ati najjeefnetti. Baay'ee fayyisa. Baay'ee natti tola waan akkasii. Ergasii qubeen kana fakkaatu immoo hin jiru jette. Amma kun immoo kan ragaan argisiisu maali? Wanti kun kalaqii original creation kan waan kan biraarraa koopii hin godhamne ta'uu isaati. Miti akkatti kana akkatti walmaa. Tole. Biyyoota ajannuuti gaaf tokko biyya abbaa keetti Oromiyaatti yoo deebitee dhimma kana present godhe seminaarii tokko irratti language research yookiin akadaamii tokko irratti yoo dhiyeessisiin jedhanii kanaan wal qabatee immoo poolitikaa keessatti siyaasa keessatti waan akkasii na mudata jettee yaadde beektaa kana dura wanti kana qabatee si mudate jira yoo ta'e waan nu yaadachiistu qabda. Well, gufuun siyaasaa yeroo hundaa yoo jedhamuti geessee bara 2010 yeroo communitiin Oromoo kan Ireland jiru waa'ee kana OSA fi VOA'tti erge akka beekamu Oromoon waa tokko uumu jedhanii akka beekamu ergee ture. Guyyaa itti aanutti warra siyaasaa kana bilbilaan namaamaniitu akka jeequmsa wayii kaasanii turan. Maali jechuun kun warruma achuma keessa warruma afaan Oromoo kun akka ol hin kaane sana wajjin immoo sabni kun beektaa saba tokko miidhuudhaaf jalqabaan kan godhamu afaan isaa ukkaamsu aadaa isaa balleessuu irratti kan hundaa'edha. Afaan Oromoo yoo ukkaamsanii yoo waa tokko waan irratti hirkatee guddachaa deemu yoo hin jiraanne hin bada. Afaan sun bannaan sabni sunis hin bada wajjin. Kanaafuu yeroo sun yeroo waamanii silkiidhaan bilbilanii na sodaachisuudhaaf yaalan sanas beekee jira. Eega sanii immoo eega biyya dhaqes beektaa adagaa makiinaatiin gatii na baraniif viidiyoo koo intarneetii gatii na baraniif awutoobisii ani irra keessa deemu bireekii isaanii cabsanii anas na balleessu. Namoota na wajjin deemanis caakoo fi akkasumas akka yoosii wajjin balleessuudhaaf yaalanii turan. Garuu hin taane maaliif Waaqayyoon ani siin hin jenne ati hin deemtu jedhe. Maaliif yoo ani deemi yookaan galii manatti yoo siin jedhe hin galta. Akkuma si waamna akkuma si erge si waama. Miti. Akkasitti isaanis hin dandeenye akkasumas yeroo isaaniiyyuu akkaan ani oole balaa sanarraa na wajjin deemaa ispaayina godhaa turan. Amma yoo mana gaafatan yoom deemtaa ammas wanuma sana uumuu baafi yoom deemtaa naan jedhan lakki torbee lama keessatti hin deeman jedheen. Inni poolisii tokko yeroo dhuma ganama dhufee na gaafata bakkaan boqonnaa fudhachaa jiru fira wajjin naqqabu keessaa. Ani jedhe torban lama keessatti hin deeman jedheen. Torban lama keessatti deemtaa? Okay. Ani guyyaa itti aanu halkan hin bahee mul'atee jira. Yoo inni dhufee gaafatu deemee jira. Harkaa miliqee. Otoo isaan hin beekin shaggaruu koo ani Oromiyaa yaabbadhee miliqee jira. As deebite. Tole egaa amma gaafan akkasitti sitti dubbaddu kun wanta lubbuu kee gaachisiisu natti hin fakkaatu. Waa yaaluuni ani yaada kana yaade. Yookiin amma peennaan kuni magariisa barreessaa. Magariisa barreessuu hin qabu. Diimaa barreessuu qabaa jedhee yoon falme diimaa jedhee yaada kootiin yaadni koo kanadhaa kanaaf immoo ragaanan dhiyeessa yoon jedhee yaadni koo kabajamuu qaba. Yaada addunyaa yaadaan keessatti wal loltuudha malee kuni anamma akka kootti mootummaa isaa utuu hin qabaadhe iyyuu mootummaa utuu hin qabaadhe obbo Bulchaa Kaasaa qubee haaraa kalaqee wanta ni si gaaduuf maaltu jira. Yoo ta'e research centerii tokko qopheessee yookiin seminaara tokko qopheessee akka dhuftee present gootu yaada sanaan yaada ati naa deebisu yaada nan challenge si godhee hammaatu waan dubbatan gaaffiidhaan si rakkisa. Ergasii booda yaadni kee namootee jennaan si namana.
Kanuma wanta gochuu danda'u adda inni namooteenaan ragaa dhiyeessituun waan qopheessitu maraatiin namoottee jennaan yaada kennan fudhaa iddoo na kun addunyaa yaadaati. So kanaan wal qabsiiste tarii maal jetta dhaamsa gara dhumaa irratti wanta ati jettu yoo jiraate? Akka ati jettus ati mirga haasaa speech freedom jettee haasawaa jirta. Suni yoo bakka ati jirtu sanatti speech freedom hin jira, dimokiraasiidha. Waan ati dhiyeessitee fudhatama qabaachuu danda'a, namni si dhaga'uu danda'a, kan dhagaye immoo lakkinatti hin tolu jedhee dhiisuu danda'a. Garuu biyya keenyatti Afrikaa keessatti waan akkasii hin jiru. Waan isaanitti hin tolle hundumtuu isaaniif hin tolu. Maaliif baduu qaba. Maaliif miidhaa waan isaanitti godhu itti fakkaata, kun abjuu isaanitti ta'a, waan sun baduu qaba. Yookaan immoo yoo gara fuulduraatti waan kun guddatee waa tokko irra ga'ee sabni dammaqee ittiin dammaqee miidhaan irraan gahuu danda'a kan jedhu irraa kan ka'e waan sana akka balaa guddaatti gatii ilaalaniif isa barbadeessuudhaaf deeman. Ani gara fuulduraatti dhaamsi ani saba keenyaaf godhuu danda'u maalinni ilmi keessan yoo waa tokko uume shiboo tokko qabee akkasitti jallisee paappaa kana jallisee jedhee yoo sitti hime ishoo mucaa koo jettaani malee badheessi saree maal godhi jettee rifachuun suni mucaa sammuu mucaa sanaa tuqa. Gara fuulduraatti guddachuu hin deemu. Ammoo mucaan tokko ibidda qabsiisee akkaataa ibidda beektamti ibidda mukaan akkas uumanii uumee dhufee abbaa ibidda uume nama biraatti ilaalle argu garuu uume jedhee itti abbaan lakki mana guddaa uf guddaa dhiisi kana yeroo ittiin fuuf ammas amileen isaan caba. Kanaaf Oromoodhaaf kanan ergu Oromoodhaaf ta'e saba biraatiif yoo ta'e ilmi keessan namni keessan waa tokko yoo uumu hamilee isaa cabsuu dhiistanii yoo fudhatama qabaachuu baatus gara fuulduraatti baga goote galatoomi. Suni seenaa keessa ta'a. Maaliif yoo ati waa tokko uumte maqaan kee ta'e waan ati uumte sun hundumtuu kitaaba seenaa kee keessatti Oromoo sana keessatti barreeffamee gaaf tokko mana barumsaa keessatti yuunivarsiitii keessatti arguu dandeessa. Waan kun Sheek Barriisaa Poloo, Anis Mooses kan kitaaba kan warra Haayilee Fidaa kun hundumtuu kitaaba yuunivarsiitii keessatti barsiisamaa jiramti. Akkasuma ta'a ijoollee keessan gorsaa guddisa yaada isaanii akka fudhatamu godha malee waan obboleessi keessan, hiriyaan keessan, eessumni keessan, abbaan keessan uume hin tuffatina. Tuffiin saba tokko karaa geessuu hin qabu. Otoo nuti wal tuffachuu baanne, otoo nuti walirratti duuluu baanne, otoo waan nuti hojjennu irratti wal gargaarre nuti teknooloojiidhaan deemnee eessaafessa geenyee namni tokko nu bituu ture. Garuu nuti gatii sammuu bitamaa qabnuufi waan nuti arginu hundumtuu akkuma bitamne sana bituu qabna kan jedhudha sammuu keenya keessa kan jiru. Kun jijjiiramuu qaba. Kun jijjiiramuu qaba. Tole. Baay'ee fayyaa ta'e yaada kee akkasittiin ibsachuu keetii fi obbo Bulchaa Kaasaa. Egaa qubeen kun teknooloojii keessatti akkamitti hojiirra oolaa? Maal ta'uu qabaa wantoota jedhuu fi sirni barumsa isaatii yookiin barsiisuu isaatii akkamitti hojiirra oolaa, akkamittiin sabatti beeksifnaa wantoota kanaaf kana fakkaatan tarii marsaa lammaffaa irratti kutaa lammaffaa irratti gaaffiif deebii dabalataanis dhaggeeffatoota akka koo kanarraa gaaffii isaan gaafatanii hunda walitti cuunfee qabeetanii gaaffii kana ammas deebi'eetan siin keessummaa lammataa godheessi fudhadhee dhiyaadhaa. Hammasittuu eeyyamamaa taatee qubee bilisummaa afaan Oromoo kan jiru kan ofii keetii waggoota dheeraan dura uumte ammas harkaa qabdu ofirratti hojjetaa jirtu kana as baatee miidiyaa ODM naa ibsuu keetiif maqaa daawwattoota koo biyya alaa biyya keessaa jiraniitiin nan si galateeffadha. Beekan akkuma jedhaatiin beekan maqaan keetii baay'ee jedha. Waan ati gootu biyya alaa teessee dhiyootti biyyaa baatee namoota waggoota meeqaa biyya alaa jiran isaan tarte ija saba keenyaa taate beekumsa saba keenyaa taate
diina kan saba keenya irratti xiyyeeffatee aleeruudhaaf rukutuudhaaf deema sana dura gortee otoo isaan achi hin gahin akka fuuldura dhaabbatu ija taatee kan itti himtu nama akka keetii kan baay'ee nu barbaachisa. Galatoomii siin jedha ati nama guddaadha. Nama guddaadha jechuun umriidhaan guddaa jedha otoo hin ta'in ati nama guddaa nama beekaa siidha kanan arge. Namoota baay'ee beekaa kan digriidhaan ol tuulan nama tokkotu dhagaya London keessatti maal jedheen maasterii 10 qaba. Jedha gaafatu sanuu keessa maasterii 10 qabdaa saba keetti maal gooti? Okay, maasterii 10 qabaachuun kuni maal godheef? Inni maal hojjechaa jira? Yuunivarsiitii keessatti barsiisaa jira. Garuu nuti kan maasterii 10 hin qabne saba keenyaaf waan keenyaaf tumsina. Namoonni baay'een carraa kan hin argatin kan yaanni isaanii karaa irratti hafes baay'een jiraachuu danda'u. Garuu ani immoo akka tasaa ta'ee rakkina sana hunda darbee rakkoo sana waggoota sana hundumaa cabsee as darbee as ga'uun kiyya ana gammachuu guddaa natti dhaga'ama. Waaqayyoon si galanne haquu jedha. Atis galatoomii kan irra kunoo saba bal'aa Oromoo fuulduratti na baastee akka deebi'anii na baran goote galatoomii jedha dhugaadhaan. Ulfaadho obbo Bulchaa itti fufaa gaaffiif deebii keenya kuni sababiin isaa waan baay'ee jaallatamaadha. Innoveeteroota abjuu koo keessaa inni guddaan tokko ammaati waa'ee digirii kaasteetta. Biyyuma alaa kana keessaayyuu warri innoveeteroonni warri waa kalaqan warra digirii baay'ee qaban miti. Biil Geetiin hin beekta. Namicha Feesbuukiin uume yuunivarsiitii kana keessaa bahee giraajuweetii goone digirii isaayyuu. Dubbiin kalaquu, dubbiin abjuu ganama ati qabaachuu keessunii fi inni kun waan garagaraati. Baay'ee tokko ulfaadhu sittan deebi'aa daawwattoota keenyaa Bulchaa kaasaa deebiseen isinii fidaa. Masitti gaaffii keessan asii gadi tarreessaa deebi'een isinii gaafadhaa ulfaadhaa fayyaa ta'a. Nagaatti. Isa haaraa isa kana baradhaa wal barsiisa barannee wal barsiisna. Ashaba, qubeewwan takka ishee dubbistanii argitanii jirtu miti. Achirraa immoo qubeen kunis akka qubeewwan cimdii kan jedhaman sanas qaba. Kunoo asirratti barreessan dhaa asirra jirti, caanis jirti, shaanis jirti, dhaanis jirti, nyaanis jirti, akkasumas dabalataaf immoo saayinis jirti maqaa nama barreessuudha. Afaan Oromoo-Dha. Afaan lamuuteete itti saachimadha. Kola kuhin ta'u caasaa odaadha.
Afaan Oromoodha. Afaan Afaakiyaa, Afaan Aadatiyaa, Afaan Oromiyaa. Afaatasaachaa jedhee afaanuma keenyaan katabnee dubbifna. Afaan Oromootiin barannee guutanna. Afaan naannoo saruka hiddaati loqota lengabu yaa jalaanaati bootina alagaa onsisaa sabaati ilmaana barsiifnu baay'ee gareeti bootina alagaa onsisaa sabaati ilmaana barsiifnu. Akka kanarra waa baay'ee barattan abdii guddaa qaba. Gara fuulduraatis yoo fedhii keessan ta'e ijoollee keessan barsiisuudhaaf yaaddanis akkaataan itti baramu baay'ee salphaadha. Takka qubeewwan barannaan barreessuun rakkoo wayiituun fidu. Kanaafuu akkuma agartan akkaataan itti waamanis akkaataan itti barreeffamus immoo gara fuuldura viidiyoowwan biraati irratti gatii baa'us barachaa deemtu jechuudha. Gatii har'a dhaggeeffatan kan wajjin barannee fi baay'ee galatamaa isiniin jedha. Nagaa inni irraanfatina baradhaa wal barsiisa. Barnoota.